Seenaan kun dhaggeeffatamuu qaba. Laayik gootanii yoo jalqabdan baay'ee na jajjabeessitu. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee aanaa jalduu ganda cilaanqootti. Umriin koollee barnootaaf yeroo ga'u maatiin koo mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa jalduutti na galchanii barachuun eegale. Yeroon kutaa shanaffaa baradhurraa eegalee dargaggoonni garaagaraa na fuudhuudhaaf waraqaa gara maatii kootti ergachuu jalqabanii. Fuudhaa fi heeruma mitiitii waa'ee jaalalaayyuu jechaan malee gochaan na qaqqabee waan hin beekneef maatiin kiyya yeroo na gaafatan lakki hin barbaadu ani fedhiin koo barnoota barachuudha jedheen deebisaafin ture. Abbaan koollee yaada kiyya fudhatee akka ani amma hin heerumne barbaada. Haa ta'utii garuu akaakileen koo dubartiin baratteessa geessii haa heerumtuu bor maqaa nutti fiduu isheerraa jedhee akkan heerumu barbaada ture. Haala kanaan waraqanni deddeebi'ee yeroo gamsiisu abbaan koomti mataansaa deebi'ee mucaan kiyya tarii waraqaa deddeebisuu keenyaan namaaf of tuulutti fakkaata jedhee waan yaadeef waraqaa nama tokkorraa si'a 4 deddeebi'ee gaafatameef na kennuuf qophaa'anii. Haala kanaan guyyaan naqatamu yookiin immoo kaadhimamu qopheessanii namoota jila kanarratti hirmaataniif illee nyaataaf dhugaatii akka gaariitti qopheessuun mallattoodhaaf yeroo nu eeganitti ani immoo badeen mana barumsaa barnoota koo barachuu dhaqe. Yeroo kanatti barbaadanii manaa kan na dhaban abbaan koo fi obboloonni koo konkolaataa qabatanii gara mana barnootaa dhufuun maali yaan intala koo maaliif nu qaanessitaa? Namni hammi kuni mana keenya keessa siitiin taa'ee otoo eeguu akkam mana barumsaa dhuftaa? Har'asiif guyyaa maalii akka ta'e ni beekta mitii jechuun na gaafatanii. Anis isin waliin hin galuu jila yookiin immoo guyyaa kaadhimamuu qopheeffattan kana hin barbaaduu fedha koo miti jedheen bakkuma sanatti hin boo'e. Yeroon boo'e kanatti barsiistuun koo dhuftee maalinni jettee yeroo na gaafattu fedhii koo malee barnoota koorraa na heerumsiisuuf dhufanii jennaan dideen bakka kana jiraa jedheen deebiseefi. Yeroo kanatti barsiistuun koo fi maatiin koo waliin ni dubbatu. Haa ta'utii garuu walii galuu hin dandeenye. Erga kanaatii abbaan koo lafarra na gotatee hanga daandii konkolaataatti erga na fuudhee deemee booda konkolaataa fidanii dhufanii keessa na galchanii gara manaatti na fudhatanii galanii. Haa ta'utii garuu ammas akka isaan yaadan ta'uu hin dandeenye. Boo'een maraadheen jalaa gaggabee battala guyyaan gammachuullee gara gaddaatti jijjiiramee amma immoo mucaan keenya ni duute jechuun gara mana yaalaatti na fudhatanii malanii. Guyyaan kaadhimamuu kunis waa hedduun baasii guddaatiin erga qophaa'amee booda guyyaa biraatti darbee lafatti ni hafa. Erga kanaas barsiistuun koo maatii kiyya gara dhimma dubartootaa deemtee himattee akka isaan fedhii koo malee na hin heerumsiisne araaramanii waadaa galchattee ni deebiti. Anis rakkoo malee barnoota kiyyatti ittiin fufaa. Haa ta'utii garuu seeraan barachuun dadhabee dargaggeessa na kaadhimmachuuf ka'ee fi dargaggoonni gara biraa na fuudhuuf waraqaa gara maatii kootti erganii haa ta'utii garuu fedhii maatii koo dhaban na butuudhaaf faana koo hordofuu jalqabanii. Yeroo kanatti abbaan kiyya konkolaataa ni qabaatii ganama mana barnootaa na geessuu galgalammoo na deebisuu jalqabe. Haa ta'utii garuu kanumaan illee halkan guyyaa waa'een koo yaaddoo maatii kiyyatti waan uumeef kutaa 6ffaatti yeroon darbu mana barumsaa gara biraatti na jijjiirsisanii. Haa ta'utii garuu ammas hawaasi naannoo sanaa na baraa yeroo dhufu warreen gaaffii jaalalaa na gaafataniin didee ammallee na butuuf halkan mana natti reebuu jalqabu. Yeroo kanaanis wanta na qunnamaa jiru maatii kootti dabarse. Erga kanaas abbaan koo magaala gara biraatti gaggeessaa naaf jijjiirsisee barnoota koo seeraan barachuun jalqabe. Haala ulfaataatiin kutaa 8ffaa ga'us kanaa ol garuu darbuu hin dandeenye. Kutaa 8ffaa yeroon baradhu akkuma barataa kamiiyyuu baradheen gara manaatti naannoo za'a 11tti utoon deebi'aa jiru konkolaataadhaan dargaggeessi biyya keenyaa tokko na bute. Edaa silaa takkaa butameeraatii harka dhiiraa keessaa ba'uu wanta ulfaatuuf sossobeen hanga maatiin kiyya naaf araaramanitti jedheen baatii tokko guutuu dargaggeessi kun otoo natti hin bu'iin ofirraa qabeen mana tokko keessa waliin jiraanne.
maatiin kiyya bakka hin jiru otoo nan argin namni kunillee otoo nan tuqiin baatii tokko ni gaha. Erga kanaas dargaggeessi na bute kuni araara ni buusna jedhee jaarsa gara abbaa kootti yeroo ergu abbaan kiyyas tolinaa jedhee himata yoo intalli kuni dirqiidhaan heerumte jedhamee nurratti banameefis barsiistuu mana barumsaa waliin araarri bu'ee walii galamee guyyaa gaa'ela keenyaa muruuf otuu jiranii guyyaa tokko abbaan koo mucaa kiyya yaadee mee fayyaa ta'uu ishee deemaa naa ilaalaa jedhee nama fira keenyaa ta'e tokko gara bakka ani jirutti ergaa. Yeroo kanatti tooftaa maladheen nama na gaggeessuu dhufe kana yeroonni dhimma isaa baatee xumuru nan gaggeessa jedheen gara karaatti fudheen naannoon ganda keenyaa gara kamitti akka ta'e karaarra fiigaa qorachaa keessummaa na gaafachuu dhufe durseen gara mana warra kootti galaa. Yeroo kanatti maatiin kiyya na arganii baay'ee naanii baga dhufte jecha jedhan otoo eeguu maaliif dhuftee yaa intala keenyaa dubarri manaa baanaan deebi'uun qooda yookiin immoo aadaa keenya miti jechuun yeroo na gaafatan yaa maatii koo anammallee waan tokko hin tuqamne kabaja koo waliin hin jiraa gara mana sanaatti immoo deebi'uu waan hin barbaanneef maaloo nan ergiinaa jedheen isaaniin kadhadhe. Haa ta'utii garuu haatiif abbaan koo tolinaan jechuu hin dandeenye. Bakka abbaa manaa kootiillee jaarsi galgalasuma waan argameef dirqiidhaan ni deemta malee jedhameen konkolaataa keessa na buusanii otoon boo'uu otoon iyyee maraadhu ammas isa biran ga'e. Erga jettanii jedheen ammas baay'eetti jabaadheen hanga guyyaan gaa'ela keenyaa ga'utti abbaa manaa kiyya natti hin buutu jedheen halkan irribni akka nan dagneef ilaalaa bulaa guyyaa of eeggachaa hanga na ajjeesuuf ga'utti doorsisamaa baatii 6 isa waliin hin jiraadhe. Haa ta'utii garuu guyyaa gaa'ela keenyaa minjoliin koo ni jiru jedheen hirriba galgala ani rafuun isaaf gammachuu anaaf gadda ta'ee kabaja koo nan dhabe. Wanta kana yeroo hiriyoota isaatti himu kaan maali dhiirri gadi galoon akkasii jedhanii yeroo arrabsan kaan immoo maal ati meeshichuma hin qabdu moo kan akkas of sodaatte jedhanii maqaa lama nurra kaa'anii kan waan kana amanuu dadhabanis tokko lama miti. Haala kanaan bakka jaalalaa fi gammachuun akkanumallee walii galteen hin jirretti waggaa tokko guutuu waliin jiraanne. Maatiin lamaan keenyaa qabeenya hedduu qaban barnoota keenyatti illee akka deebinee barannu nu godhanis ani gidduutti nan ulfaaye. Ulfaa'uun kiyya isaaf gammachuudha. Anaaf immoo gadda guddaa ture. Rabbi na gargaaree guyyaan kiyya gahee daheen maatiinsaa isin barnoota keessan baradhaa nuti daa'ima keessan isiniif guddisnaa jedhanii daa'ima na harkaa fudhanii gara barnoota kootti deebi'e. Yeroo kana da'umsaaf waggaa tokko waan adda kuteef inni kutaa 9ffaatti yeroo darbu ani immoo kutaa 8ffaa keessaa si'a 2 deebi'e. Takka butamuun takka immoo da'umsaanii. Haala kanaan otoo hin jiru yeroo barnootaan anaa fi abbaan manaan koo waan waliin argineef dubartii gara biraa waliin kutaa 9ffaa keessaa hariiroon jalqaba. Yeroon ani kutaa 9ffaatti darbu inni dubartii jaalalaan jalqabe waliin kutaa 10ffaatti darbee ulfooftee ni deessiifi deessee haadha manaa akka inni qabu waan beektuuf baasii daa'ima guddisuuf himata irratti banti. Ani waan kana booddee waan hin dhaga'eef si'a lammataa otoon kutaa 9ffaa baradhu nan ulfaa. Akka inni hariiroo jireenyaa nama biraa waliin jalqabe maatii isaattis maatii kiyyatti simee dubbadhus haa ta'utii garuu na amanuu didanii gaafa isheen deessee himata irratti bantu maatiin kiyyaa yoo waan kana irratti baran maal naan jedhu jedhee badee bakka buuteen isaanii dhabama. Anis rabbi na gargaaree daa'ima koo nan da'a. Erga kana ammas maatiin isaa ammallee barnoota kee baradhu nuti daa'ima keesiif guddisnaa jedhanii narraa fuudhu. Haa ta'utii garuu si'a kanatti maatiin koo inni lammataa kun immoo kan keenyadha jedhanii daa'ima lammaffaa maatii isaarraa fuudhanii guddisuu ni jalqabu. Maatiin kiyya ammallee barnoota keetti deebi'ii calluma jedhii baradhu jedhanii natti dubbatanis waggaa tokko guutuu bakka buutee isaa waan hin dhabeef jireenyi hin jiraadhu
barnoonni baradhu na jibbisiisee mana anaaf inni waliin jiraannu keessaa baheen maatii isaa bira hanga inni dhufutti jiraachuun jalqabe. Haa ta'utii garuu ammallee bakka kanan jiraa anaan jechuu dide. Erga kanaatii maatiin koo yeroon waggaa lammaffaa fixu kottu nu bira jiraadhu, dhiirri isa qofaa miti si heerumsiisnaa jedhanii ofitti na waamanis heeruma keessan inni kun naaf hin tolle na dhiisaa calluma jedheen jiraadha jedheen maatii koo biratti hin deebi'e. Ammas galeen jiraachuu nan dadhabe, yookiin nan bada yookiin immoo biyya alaan deemaa jedheen maatii kiyya yeroon gaafadhu maal yaa mucaa keenyaa qabeenya keenya ni argitaa, nuti biddeen tokkoof si dadhabnamoo kan dhuftee baatii matoon guutiin yaada kana nutti kaaftuu jedhanii haatiif abbaan koo lafarra gangalatanii natti boo'uu jalqabanii. Haa ta'utii garuu ani dideen deemeen paaspoortii baafadheen ji'a 2 keessatti imala koo gara biyya hambaatti taasise. Rabbiif haa galatuutii nagaan gaheen ayyaana naaf ta'ee biyya ormaatti manni gaariis na gahee. Erga kanaallee moobaayila naaf bitanii toora sooshaal miidiyaatti ergan dabalamee booda abbaan manaa koo kun suura kiyya argee friend requestii erga natti ergee booda anis deebiseefiin nagaa wal gaafannee eessatti baddee jechuun yeroon gaafadhu gochaa kana raawwadheen ija keessan ilaaluutu baay'ee natti ulfaate, kanaaf biyyaan badee natti araaramii jechuun na gaafata. Anis dursiitii maatii kee araarfadhu kan koo ni qaqqabaa waggaa amma kana guutuu eessa turtee jedheen gaafadheeni. Innis si eegaa man jiraa karaattiin bilbilattiin si argadhu dhabeen biyya ormaa keessaa yaaddaatiin jiraa jedheenaaf deebise. Yeroo hedduu bilbila isaatiin waan naaf deebisuuf bakka sanatti haadha manaa inni fuudhee karaa toora feesbuukii isheetiin wanta waliif barreessaa turre dubbistee eenyummaa kiyya erga bartee booda si sobaa jiraa, ani haadha manaa isaatii, ana durallee waggaa 2 dura dubartii gara biraa fuudhee hiikeeraa, dubbiin siin jedhu tokkoyyuu hin amaniinii anaanuu baay'ee na rakkisaa jira, icciitii kana akkan sitti dubbadhe immoo isatti himiinii na ajjeesuu danda'a jettee natti dubbatte. Anis erga kanaa sin barbaadu jedheen xalayaa dheeraa seenaa jireenya keenyaa ergan qoodee fi booda bilook ofirraa godhe. Maatii kootiinis akkan isa arge bakka inni jiru akkan bare yeroon itti himu isa waliin dubbachuu miti maqaa isaayyuu kana booddee dhooftee jennaan yookiin nuyiin yookiin immoo jireenya kee keessatti isa filattaa jedhanii natti dubbatanii. Erga kanaas akkan heerumuuf otoo biyyan dhufiin dargaggoota 6tu warra kootti ergataa. Isaanillee natti beeksisanis nama natti ergan hunda bilbila isaa maatii koorraa fudheen akkan hiriyaa qabu amansiiseen ofirraatii gaggeessaatiin ture. Erga kanaas abbeen koo waan baay'ee yaalee erga dadhabee booda natti rifatee na lolee na oodee. Nuti jireenya keef halkaniif guyyaa itti dhiphannaa, ati garuu wanta nuti siin jennu hin dhageessu jedhee na lolee. Abbaadhaatii akka carraa ta'ee guyyaa tokko naannoo keenyaa mucaan biyya Arabaa turte tokko du'aa ishee gara biyyaatti ni deebisu. Yeroo kana abbaan koo dhagahee nahee yaa mucaa koo dhiifama naaf godhee na loltee si loleen lubbuun lamaan keenyaa akka walirraa gargar hin baane wanti hundumtuu akka ati yaadde fedhii keetiin siifaa ta'uu jedheen araarfate. Erga kanaallee abbaan manaan koo 80 waliif mallatteessine bultii waliin ijaarrannee waggaa 8 booda gargar kutuun yookiin immoo tarsaasee gaazexaa irratti maxxansuu maatiin koo dubbisanii naaf bilbilanii. Erga kanaatii maatiin Arabootaa ani bira jiraachaa jiru mucaa isaanii waliin gaa'ela akkan dhaabuuf na gaafatu. Yaada kana guyyaa kaasan irraa kaasee dalagaa akkan hojjenneef na dhaabsisanii ijaan qofa akkan to'adhu na ajajuun mucaa isaanii biyya Jarman jiraatuuf haadha manaa akkan ta'u jabeessanii na kadhatu. Hojii harka kiyyaan akkan tuqne nama gara biraa qacaruun mindaa kiyyallee naaf guddisanii mucaa itti heerumte naan jedhanillee bakka jiruutii dhufee na haasofsiisuun jalqabaa. Maatiin hundis akka ani itti heerumuudhaaf fedha qabutti otuu eegaa jiranii harmeensaa garuu asiin maatiin guutuun bakka taa'etti itti heerumeeroo naan jettu qofaatti garuu mucaa kanatti tole jettee heerumte jennaan galgaluma isaa lubbuu keen balleessanaan jettee kara lamatti na doorsisuun jalqabdi. Erga kanaatii biyya ormaa waan hin jiruuf maatii kiyyallee gadi fageesseen erga mari'adhee booda lakki
heerumuun barbaadu jedheen gurbaa isaanii kana didee. Erga kanaatiinis aaree dhimma xumurtanidha jedheen dhufe malee maaliif hin dhufe jechuun maatii isaa lolee gara biyya Jarmanitti ni deebi'a. Erga kanaa isaanis gara bakka kee duraatti deebi'inaan jechuun hojjettuu qacaramte baasanii hojii koo duraatti mindaa koo duraatiin hojjedhu jedhanii na deebisanii. Nyaatallee yeroo dhiyeeffatan dur ana malee kan hin nyaanne amma garuu qofaatti akka nyaadhu na taasisanii. Erga kanaa anillee of jibbeen nan gala gara maatii kootti na deebisaa yeroon jedhu lakkee hin galtus jechuun na didanii. Ijoollee lama toon qabu akkamittiin heeruma kan jedhu gaaffii wanta natti ta'udha. Ijoolleen kiyyallee guddataniiru. Umriin koos yeroo ammaa kanatti deemeera. Isa moo heerumuun gaaffii guddaa jireenya kooti. Maal akkan godhu garamitti akkan deemu hin beeku. Mee ana obboleettii keessaniin seenaa koo kan dhageessan maal naan jettu? Ana obboleettii keessan Saawud Arabiyaarraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaa hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa obboleettiin keenyi Saawud Arabiyaarraa nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattanii hubannoo cimaa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Seenaan obboleettii keenya wantoota nama ajaa'ibsiisan, nama dinqisiisanii fi akkanumallee nama gaddisiisan hedduu qaba. Mee yaada keessan obboleettii keenyaaf qoodaa jecha waan isinitti dhaga'ame yoo katabdanii fi jireenya ishee keessatti abdii guddaa waan horuuf biyya hambaa waggaa dheeraa waan jiraatteef obboleettii keenya biraa yaadaan dhaabbadhaa jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhellee kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa kan turtaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Laayikii fi sheer gochuun deeggarsa keessan akkuma duraaniitti fufuun na jajjabeessaan dhaamsa kooti. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan illee anaa dhufu kun Oromiyaa 24. Guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee subscribe gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 937386564 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa horaa bulaa.